Ijoollee baay'een wabii fidii wabiin maal ta'e jettaniiti kan isin koomentii jalatti barreessaa jirtanii wabiin maaltu mudate isiniin jedheen ture kaleessa waan mudate isinittiin himne xiqqoo mataan isaa rukutamee ture mitiire mataan inni rukutame suni xiqqoo amma dhukkubbiin itti dhaga'ame jechuudha yeroo somaa ittiin fakkaanni qilleensa wayitu seenee natti fakkaata dhukkubsatee hospitaala ture jechuudha alhamdulillah rabbil aalamiin amma fooyyee qaba homaa hin jedhu. Hin dhufaa jechuudha kanaafiyyuu gaaffii isin na gaafattanii isinii deebiseen jira natti fakkaate koomentii jalatti na gaafachaa turtanii hin dhukkubsatee jechuudha du'aa godhaaf inshaallah bisimilaa fayyee hin dhufaa amma xiqqoo homaan jedhu amma qoricha seeraan fudhadheen jira homaan natti hin fakkaanne ture duraan jedhee amma fayyee jira homaan jedhu dhugaa sagalee naa qabee jira waan ta'eefi yoon sagalee isaa sirra fide immoo nan dhiistanii beektanii kanaaf jedhee tan akka itti fidu dhabee isiniin jedha gaaffii isin na gaafattan isinii deebiseen jira. Viidiyoo haga dhumaatti dhaggeeffadha waan dhaggeeffattaniif immoo guddaa tokko galatoomaa isiniin jechuun barbaada viidiyoo wajjin turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota haadha kootu warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee jirtu bakka jirtetti nageenya rabbi subhaanaa jiraatu nagaa kooti galata rabbi bakka jiraattanii akkasumas warroonni maatiin taane sabskaabiin koonii sabskaab godhaa laayikii godhaa isiniin jechuun barbaada warroonni gochaa jirtan immoo galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechuun barbaada akkuma beekamu yuutuubiin kun kan gargaarsaati isiniin jedheen jira. Hin beektu jechuudha baay'een keessan warroonni laayikii sabskaabii gootanii hedduu keessan hin beektu isiniin jedha gatiin dadhabbii keessan immoo inshaallah isiniif mul'ata isiniin jechuun barbaada lakkoofsa keessan lakkoofsa baay'een keessan lakkoofsa na gaafachaa turtanii si barreesseera naan jettanii viidiyoo keessa isiniif hin galcha viidiyoo keessa isiniif galche hin argitu lakkoofsa keessanii argaan jiru hin barreessine natti fakkaata lakkoofsa keessan akkamitti barreessu beektu qubeedhaan barreessa qubeedhaanii duwwaa 9 duwwaa akkana jedhaati qubeedhaan barreessaa lakkoofsa yoo barreessitan hin haqaa jira natti fakkaata isin barreessuun oollee hin haqe natti fakkaata beektanii yuutuubiin dileetii godha yeroo tokko koomentii badaafaa amma koomentii badaafaa yoo na jalatti barraa'ee koomentii nama arrabsuu fa'aa akkasii yoo barraa'ee hin haqa jechuudha akka inni haqutti hidhamee jira akka koomentii arrabaa fa'aa minaan barreeffamuu fi hidhamee jira jechuudha amma koomentii badaa namni na jalatti barreessa malee deebi'acha dhufe hin argu jechuudha hin haqa yuutuubiin arraban taane barbaadu lakkoofsas hin haqa natti fakkaata lakkoofsas haqaa jira natti fakkaate naaf hin galle meefachuu barreesseen gaafadha. Qubeedhaan barreessa qubeedhaan lakkoofsa keessan guutuu barreessa amma kan koyoon asirratti gadhiise wallaahi inni fedha yuutuubii banachuu hin qabne ofumaa sin jedhee dhufee mataan alakkafa ani biisiidha wallaahi biisiidha intini keessan oola tuutii keessan oola viidiyoo barbaacha achi keessa oolaa jechuudha kanaaf iyyuu biisiidha hojii madaamii faana asirraa yeroo tokko viidiyoo dalagu biisiidha waliyyuu hin yuutuubii isa tokko irratti viidiyoo dalagu xiqqoo biisii mashquula ta'a jechuu kanaaf iyyuu jechuudha isiniif yeroo kenne yuutuubii banuuni daqiiqaa 3 fudhataayi daqiiqaa 3 fudhatu yuutuubii orjinaala isaa yuutuubii sirrii waa hunda isaa guuttanii seera isaa guutu amma tokko yuutuubii baneetu kireetu godha malee intini isaatti gadi yuutuubii istiidiyootti gadi buusuun beeku kiroomiidhaan wal qabsiisuun beeku akkaataatti kiroomii keessaa waa hunda iyyuu beektan ani walumaa gadi daqiiqaa 5 caalaa natti hin fudhatu natti fakkaata isin gargaaruudhaaf ijoollee baay'een isin beektu warroonni isin gargaaraa ture kana caalaan fudhatu. Isin gargaara qubeedhaan barreessa kan ko barreessuuf ofumaa biizii ta'a jedheen akkuma isinitti mee biizii na godhu jedheetan malee rakkoon qabu turetu isinii barreesse yoonni hin didate qubeedhaan na barreessaati yoonni qubeedhaan na hin seenu ta'e isiniif hin barreessa bakka falan qabu kakachiise nama yuutuubii banachuu akkaataatti tan balanii hojjetanii seera isaa waa hunda isaa tokko warra barbaadu isin argisiisa jechuudha. Kanaaf wabiin immoo badee jira gaaffii isinii gaafattanii jirtu isiniif haa deebisu jedhee yuutuuba koos barsiiseen jira asan sagalee isaas asirra baasee sagalee wabiidha maaliif asirra fiddee sagalee iccitii maa baafte jettanii sagaleen isaa ammayyuu baay'een na bira jira isintu gaaffii gaggaafadhee ture waa'ee sa'idoon maal zalgiinsaa akkam ta'ee sa'idoon zalgiinsaa maaliif ture akkamii oolaa bade jedhanii qalabatii bade jedhanii maalirra jirtu jedhee gaafadheeni naa deebisee jira ture. Waan isaan keessa jiran naa deebisee sagalee maa fiddanii jettanii yuutuuba koos immoo barsiiseen jira bareetu jira jechuudha omanatti illee qabne wallaahi natti illee inaarra jechuudha sagalee sana bakka achirra baasee yuutuubii qabdaa yuutuubii irra baaftee naan jedhee madhiise malee inaarra jechuudha ani inaarra se'ee sodaachaa afaan iyyuu itti mee maaliif nama kan biraarraa dhaga'uu isaarraa isumarraa dhaga'uu wayya jedhee himee jechuudha kanaaf iyyuu
yeroo dhiyoo keessatti hin dhufaa jechuudha. Sa'aatiin guutuu didi ammallee tu sa'aatiin guuteetii asirratti affeeree isuma qofayyuu asirratti affeeruu nan danda'a. Xiqqoo sa'aatiitu rakkoo ta'e yoo sa'aatiin guutee seera yuutuubii guute malee fiduu hin danda'u nama. Tokko immoo gaaffii na gaafattanii turtan ani viidiyoo namaa irratti hojjedha akkamiin moonii ta'uu nan danda'a jettee na gaafatte koomentii jalatti. Viidiyoo namaa sekoondii 16 viidiyoo namaa fayyadamtee yuutuubii irratti otoo mooniin ta'in viidiyoo namaa fayyadamtee otoo mooniin ta'in sekoondii 16 qofa fayyadamuu dandeessa. Fuuldurarra keewwachuu dandeessa. Gidduu gashitee riyaakshinii irratti gochuu dandeessa jechuudha. Sekoondii 16 jechuudha. Malee ammatti fakkeenyaaf otoo mooniin ta'in viidiyoo namaa gixxim gootee fiddee gadi buustee irratti hojjechuun dhorkaadha. Si dhowwa maaliif yuutuubiin suni bakki amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko fakkeenyaaf viidiyoo Sa'idoo fa'aa fidduu Sa'idoon keenya beekamtii qabaa mitiire viidiyoo isaa fidduu akkasumas namoonni tokko Ruuttaa Fabirishii warri inni fayyadamtan hin jirtu. Ruuttaa Fabirishii illee hin fiddu viidiyoo sana guutummaa. Viidiyoon suni kan Ruuttaa Fabirishii suni Ruuttaa Fabirishiidhaan maallaqa kaffalee jira. Isinii fi maallaqa kaffaluu hin danda'u. Kan inni itti isinii kaffaluu danda'u saantima 1 saantima 2 kan inni itti isinii kaffalu akkaataa editingii keessaniiti. Yookaan waayee itti dabaltanii yookaan tambalalii keessaniif isinii kaffale malee viidiyoo sanatti isinii kaffalu bakka itti booda isin argisiisa yoo barbaadani bakka itti bicaa isin argisiisu jira. Asii yuutuubii istiidiyoo keessaa maallaqa isiniif herregee hin argitu. Naaf herregee jettu garuu adisensii keessatti dabarsu. Adisensii keessaa bakka ta'etti bicaa kan agarsiisu jira. Akka viidiyoon suni viidiyoo namaa akka maallaqa iddoo biraatti herregee isin fiddanii gadhiifattanii hin beekaa jechuudha. Yuutuubiin isaaniif hojii isaaniiti waan ta'eef. Isaaniif ba'e. Gidduutti isaanii natti ba'e wanni kanaaf jennaan viidiyoo namaan fidina. Viidiyoo tokko irraallee waraabina. Anaman viidiyoo fide kan wabiin jira. Gaafa monetaayizeeshinii erguu nam muree baasaan keessa. Bakka itti gaggalchee bakka dubbii faallee arrabsoo minaamina faallee arrabsellee hin beekan mureen baasaan bakka nagaa haasa'ee fi bakka viidiyoo namaa fideetti galche sana waan hin beekuuf iyyuu keessaa mureen baasaa jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo namaa fidinaa koopiraayitillee isin qabuu danda'a. Beeksisallee isiniif hin miidhu. Gaarii miti otoo mooniin ta'e. Yoo moonii taatan immoo viidiyoo tokko sanaa editingii isaa bareechitanii amma fakkeenyaaf viidiyoo sabboon duratti gadhiisuun beektu akkaataan itti edit godhee fidu akkuma tokko irraa waraabetti hin fidu. Editii isaa toshee babbareechitan fidee gadhiisaa jechuudha. Maallaqa hedduu herrega. Gara viidiyoo tokko akkuma viidiyoo nuu dhuunfaa keetii hojjetutti herregaa jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo namaan fayyadamina. Yuutuubii yoo banachuu barbaaddan seeraanii nama beekamtii qabu irraa dubbadha. Waa'ee nama beekamtii qabu akka Sa'idoo fa'aa kan amma sirriitti yuutuubiin beekaa isaan faarraa dubbadha. Isaan faarraa haasaa Ruuttaa Fabirishii ijoolleen Amaariffaa hojjetanii Ruuttaa Fabirishii qofa osoo hin taane diraamaa Amaariffaa diraamaa Liidiyaa fa'aa hin beektu. Diraamaa sana baay'ee jaallatu. Ijoollee baay'een koomentii achi jalatti gaafa barreessitu koomentii jala duwwaatti laayikii 500 kanan argadhu jira jechuudha. Ijoollee sana waan jaalladhuuf koomentii minaamina godhaaf natti kolfiti ijoolleen Oromoo achi jala ati maa Oromoo barreessitaa isaanii hin arganiidha. Hin argiti bara ijoollee Oromoo keenyatti ilaala bara ijoollee Oromoo keenya guuttee jirti achirraa ilaalti kanaafan barreessa bara beektanii ani Oromooffaan hin barreeffadha. Ijoollee baay'ee tokko laayikii naa goote dhugaa rabbi ijoollee Oromoo keenya laayikii naa godhaa miti amma dheeman qabadde dhiisee. Kanaaf yoo yuutuubii banattan afaan Amaariffaa hin dandeessu taanaan afaan Amaariffaatiin jalqabaa. Torbee tokkoon guutu ammas ni guddata. Dhugaa rabbi afaan Amaariffaa beeknan afaan Amaariffaatiin jalqabaate afaan Amaariffaatiin haasaa dhugaa rabbi torbee tokkoon guutu isinii guddata jechuudha. Tun Amaariffa beeken abeet nan bulbulaa waliin illee nan bulbulaa jechuudha. Kanaaf jennaan gaaffii isin na gaafatte isinii deebisee viidiyoo namarratti hin fayyadamina. Lakkoofsa qubeedhaan naa barreessa. Onni qubeedhaan dide immoo viidiyoo ta'an irratti isiniif hin barreessaa jechuudha. Lakkoofsa koo wabiin immoo inshaallah gidduu kana hin dhufa jechuudha. Viidiyoo ofiiyyuu dalagachaa jiru xiqqoo dhukkubsatee jira. Hin dhukkuba wabiin rukutamee ture miti hin beektu.
wabiin rukutamee ture mataa sanatti xiqqoo sannee rukutamee baay'ee dhukkubsatee hospitaala ture jechuudha. Kanaaf viidiyoolee dalagachaa hin jiru. Isaanillee bar viidiyoo dalaguullee dhaabanii jiru jechuudha. Kanaaf waan xiqqoo dhukkubsateef badee jira isiniin jedha gaafa fayyu hin dhufaan isiniin jedha qaaliitii yaa rabbi siyaa fayyisu jedhanii du'aayii godhaa fi baay'ee dhukkubsatee jira mataa isaa dhahamee adda isaarra dhahame miti xiqqoo tuqamee isatu baay'ee na dhukkubaa jira naan jedhee sagalee naa qabee ture kaleessa. Kanaaf jennaani hedduu tokko dhukkubsatee du'aayii godhaa fi isiniin jedha. Dubbiin jabduudha beektanii dubbiin jabduudha ofuma jettee macalliste dhiiste malee dubbiin isaanii hin jabaata. In ulfaata rabbiin sabriyaa kennuu fi akkuma kaleessa dheengadda obsa kennee fi rabbiin illee obsaa kennuuf isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa viidiyoon baay'ee dhokadheen taa'ee waraabaa dhugaa rabbii akkasii viidiyoo taanuu isinii deebi'ee dhufaatii gaaffii qabdan koomitii jalatti na gaafadha isinii jechuun barbaada. Galatoomaa.